Nagaan gooftaa bakka jirtan hundumaatti hunduma keessaniif haa ta'u akkam jirtu obboloota koo hafuuraa Waaqayyo maqaan isaa galateeffamu har'as carraa deebinee wal arguu waan nuuf kenneef yeroo kadhannaa gabaabaa akka wal wajjin qabaannuuf har'as deebi'ee gara keessan dhufeera. Nan amana Waaqayyo kadhannaa keenya yeroo darbeen akka isin eebbise abdii guddaan qaba. Maaliif Waaqayyo ijoollee isaatiif kakuu gale keessaa Maatiyos boqonnaa 7 lakkoofsa 7 irratti kadhadhaa isiniif kennama. Barbaadaan argattu balbala rukutaa isiniif banama. Kan kadhatu in fudhata, kan barbaadu in argata, kan balbala rukutuufis hin banama jedhee Waaqayyo waadaa galeera. Waaqayyo immoo waadaa galeen raawwata. Akka namaa miti Waaqayyo waadaa isaa hin jijjiiru. Kanaaf Waaqayyoon kadhachuun baay'ee barbaachisaadha. Yeroo kadhannaa addaa wal wajjiniin qabaanna. Gooftaan nu gargaaru nan amana karaa kadhannaa kana Waaqayyo akka inni jireenya keessan jijjiiru, akka inni gaaffii keessan deebisu, akka inni hibboo keessan hiiku, gara keessan akka dhufu, garaa keessanitti yaada keessanitti Waaqayyo akka dubbatu abdii guddaan qaba. Gooftaan hunduma keenya haa gargaaru. Garuu gara kadhannaatti otoo hin seeniin dura abdii sagalee Waaqayyoo keessaa waan tokko isiniif dubbisuu barbaadeni. Innis immoo kan inni argamu Phexros duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irratti argama. Sagalee Waaqayyoo akkas jedha. Mee isa kana keessatti immoo har'a yaada garaa keenyaa naannoo dubbii kanaa goone Waaqayyoon irratti kadhanna. Akkas jedha Phexros duraa boqonnaa 5 lakkoofsa 6 irraa akkas jedha. Kanaafis Waaqayyo yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti harkasaa isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa jedha. Waa'ee sagalee kanaafi maqaa Waaqayyoo haa eebbifamu. Waan gurguddaa sadii as keessatti ilaalla. Sagaleen kun maal jedhaa? Kanaafis jedha yeroon isaa yommuu ga'u Waaqayyo akka ol isin qabutti isin harkasaa isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa jedha. Inni jalqabaa ani as keessatti akka ilaallu barbaadu Waaqayyo waan hundumaaf yeroo qaba. Obboleessa koo, obboleettii koo, kuni misraachoo ani yeroo kana siif qabadhee dhiyaadhe. Waaqayyo yeroo qaba, waan hundumaaf yeroo qaba. Jireenya kee keessatti waan ati barbaadduuf Waaqayyo yeroo qaba. Waan hundumaaf yeroo qaba Waaqayyo. Nan amanaa gaaffii baay'ee qabnaa, hibboo baay'ee qabnaa, mul'ata baay'ee qabnaa, abjuu baay'ee qabnaa, fedhii hafuuraa baay'ee qabnaa. Jireenya foon keenyaa keessattis immoo wanti nuti jireenya keenya keessatti akka ta'u barbaadnu hedduu jira. Hir'uun keenyis baay'eedha. Hir'uus baay'ee qabna. Kanaaf otoo ariifatee nu qaqqabee kan nuti barbaadnu hedduu jira. Har'atoo nu bira gayan nu barbaadnu hedduu jira. Garuu sagalee Waaqayyo maal jedha? Waaqayyo waan hundumaaf yeroo qaba. Yeroo Waaqayyo malee wanta hin jiru. Kanaaf yeroo Waaqayyo eeguun baay'ee murteessaadha. Yeroo kadhannu isa kana giddu galeessa godhannee kadhannu. Waaqayyo yeroo qaba. Waan hundumaaf yeroo qaba. Narraa fagaateen jedheen, natti ulfaateen jedheen. Waaqayyo kadhannaa koo dhaga'uu dideen jedheen. Waaqayyo na irraanfateera, na dagateera hin jedheen. Waaqayyo yeroo qaba. Hin irraanfatu, hin dagatu Waaqayyo. Garuu yeroo isaa malee immoo waa gochuu hin danda'u. Waan godhu Waaqayyo yeroo qaba Waaqayyo. Hamma yeroo Waaqayyo ga'utti wanti sun waan si barsiisu qaba. Waan irraa barattu qabda. Eebba siif dabalu qaba wanti sun. Kanaaf anis jireenya koo keessatti nan barbaada. Hundumti keessanuu hin barbaaddu. Dafee akka jireenya keenya keessatti ta'u fedhiin keenya, gaaffiin keenya hin barbaanne. Tarii wal'aansoon isin keessa jirtan wal'aansoo hafuuraa akkuma kana wal'aansoo foonis ta'uu danda'a. Kanaaf maaliif hin jedhina? Yeroo Waaqayyo turu hamma yeroon isaa ga'utti eega waan ta'eef Waaqayyo maaliif hin jedhina? Obsaa eegaa. Obsine akka Waaqayyoon eegnuuf kadhanna sa'aatii kana. Lammaffaan yeroon isaa gaafa ga'u immoo Waaqayyo ol si qaba. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ol si qaba Waaqayyo. Ol si qaba. Ol si baasa. Tulluu gubbaatti ol si baasa. Ol si qaba Waaqayyo. Hafuuraan ol si qaba Waaqayyo. Tajaajila kee ol qaba. Hafuuraan ol si qaba. Yaa ol si qaba Waaqayyo. Waan hundumaan ol si qaba Waaqayyo. Gaa'ela kee ol qaba Waaqayyo. Barumsa keetiin ol si qaba Waaqayyo. Karaa hundumaan ol si qaba. Jireenya hafuuraatiin ol si qaba. Tajaajila keetiin ol si qaba Waaqayyo. Ol si qaba. Galanni guddaan isaaf haa ta'u. Ol waan si qabuuf jedha. Namni gaafa Waaqayyo ka'e gaafa guyyaa Waaqayyo ga'e gadi si qabee hin danda'u. Gadi si qabee hin danda'u. Otoo akkas ta'ee Yesuus gaafa awwaalan
dhagaa awwaalaa dhagaa guddaa garagalchanii irra kaan Yesuus irra. Dhagaa guddaa irra kaan. Dhagaa guddaa. Waan nama dinqu obboloota ko. Yesuusin gadi qabuuf awwaala keessa tursuuf namoonni waan isaan godhan waan gurguddaan lama ta'ee kan hin beekne seenaa addunyaa keessatti ta'ee kan hin beekne namni tokko yommuu awwaalamu namni tokko yommuu du'u ta'ee kan hin beekne tokkoffaa akka inni hin kaaneef dhagaa irra garagalchan dhagaa awwaalaa dhagaa guddaa irra garagalchan awwaala isaarra dhagaa kaan namni yommuu namni awwaalamu awwaala sanarraa biyyoon kan garagaluu fi yookaan immoo wanti irra kaa'amuu qabu kan irra kaa'amuu fi awwaala sana duuchuufiin alaa namni sun akka hin kaaneef ittisuuf miti garuu Yesuusin gadi qabuu fi maal godhanii awwaala sanarraa dhagaa kaa'an. Haa ta'u malee yeroon isaa gaafa ga'u kuni jimaata gaafa guyyaa sadaffaa dilbata garuu Yesuus garagalchee ka'e. Yeroo isaa ga'e Waaqayyo yeroo qaba. Lammaffaa waan ta'e hin beekne reeffa irratti maal godhani awwaala reeffa irratti loltuu ramadan akka inni eegamuuf loltuun akka isa eegan godhani. Garuu gaafa guyyaa sadaffaa loltoonnis Yesuusin awwaala keessa tursuu hin dandeenye. Yesuus hin ka'e awwaala diigee ka'e. Loltoonnis isa hin qabne dhagaanis gadi isa hin qabne Yesuus hin ka'e. Ameen. Atis gaafa guyyaan kee ga'u hin kaata. Yesuus gaafa guyyaa sadaffaa ka'e kan kee immoo guyyaan kee Waaqayyo harka jira. Waaqayyo harka jira. Waaqayyo harka jira guyyaan kee eegi guyyaa kee yeroon isaa yommuu ga'u akka ol isin qabutti. Ameen. Gaafa yeroon isaa ga'u Waaqayyo ol si qaba. Ol si qaba Waaqayyo guyyaan isaa gaafa ga'u. Haa ta'u malee kana hundumaafuu garuu inni baay'ee barbaachisaan hamma sanatti immoo ati harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gad of deebisiidha. Ammas sadaffaa ilaala. Tokkoffaa Waaqayyo maal qabaa? Yeroo qabaa. Lammaffaa Waaqayyo yeroon isaa gaafa ga'u immoo maal godhaa? Ol si qabaa. Sadaffaa as keessatti maal argina? Waaqayyo aangoo qaba. Aangoo qaba. Aangoo isaa yookaan immoo harka isaa isa aangoo qabeessa jalatti gadi of deebisaa jedha. Han aangoo qabu Waaqayyo. Qormaan ati keessa jirtu aangoon qabu. Wal'aansoon ati qabaa jirtu sun aangoon qabu. Aangoon qabu. Dhukkubni si sodaachisu sun kan ati ittiin rakkattu sun aangoon qabu. Aangoon qabu. Aangoo Waaqayyotu qaba obboloota ko. Aangoo Waaqayyotu qaba. Galanni isaaf haa ta'u. Aangoo Waaqayyotu qaba. Eenyu kan irraan fudhanne, eenyu kan hin mo'anne, eenyu kan gadi hin qabne, eenyu kan irraan mulqine aangoo Waaqayyo qaba. Ameen. Galanni isaaf haa ta'u. Aangoo qaba Waaqni kun. Waaqni keenya aangoo qaba. Kanaafuu yeroo Waaqayyo arguuf harka Waaqayyo isa ol nama qabu arguuf akkuma kanas dabalataan aangoo Waaqayyo jireenya kee irratti mul'isuu barbaadu arguuf ati maaltu sirraa eegama? Obsi fuula isaa turi. Isa harkatti isa jalatti gadi of deebisi. Waaqayyo nu haa gargaaru. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Hin kadhanna obboloota ko. Yommuu kadhannu jireenya keessan kana keessatti ilaalaa. Waaqayyo ayyaana isaatiin hunduma keenya haa gargaaru. Haa kadhannu. Waaqarra kan jiraattu abbaa keenya isa hundumaa dandeessu abbaa gaarummaa guddaaf amanamaa waa'ee sagalee yeroo kana gara jireenya keenyaatti ergiteef maqaan kee bara baraan haa galateeffamu. Galanni siif haa ta'u gooftaa. Ulfaadhu ulfina argadhu kabajami. Maqaa Yesuusin kabajami. Eeyyee ati Waaqaa aangoo qabeessadha. Galanni guddaan siif haa ta'u. Aangoo qabdaati. Aangoo kee dhagaan awwaalaa gadi qabuu hin danda'u. Aangoo kee seexanni hin danda'u. Aangoo kee namni hin danda'u. Aangoo kee uumamni hundumtuu hin danda'u. Ati hundumaa oli. Galanni siif haa ta'u. Galanni siif haa ta'u. Aangoo du'a cabsuu waan qabduuf, aangoo gudunfaa hundumaa furgaasuu hibboo hundumaa hiikuu waan qabduuf galanni siif haa ta'u. Gooftaa galanni siif haa ta'u. Dabalataan waan hundumaaf yeroo qabda. Maqaan kee haa eebbifamu. Ijoollee keef yeroo qabda. Galanni siif haa ta'u. Waan hundumaaf yeroo qabda. Dabalataan yaada ati kee ijoollee keetiif qabdu hundumtuu gaariidha. Galanni siif haa ta'u. Caafameera Waaqayyo warra isa waammatan warra isa jaallatan karaa hundumaa gargaaree gara gaariitti isaan geessa jedhamee caafameera. Ati ijoollee kee gara gaariitti waan geessituuf galanni si haa ga'u. Sun immoo yeroo keessatti ta'a galatoomi. Aangoon kee hundumaan oli ulfaadha.
yeroon kee gaafa ga'u ol qabdaa galanni si haa ga'u. Egaa yeroo kana gooftaa obbolootaaf sin kadhadhaa. Buleessa na dhagaa jiruuf buleetti na dhagaa jirtuuf sin kadhadhaa. Maqaa gooftaa Yesuusiin yeroo kana obsa akkati kennituuf. Waaqayyo gooftaa Waaqayyo kadhannaa koo dhaga'uu dideera kan jedhaniif, Waaqayyo kun narra dheerateera na irraanfateera warra jedhaniif, warra abdii kutataniif, warra qobummaan isaanitti dhaga'amuuf, warra cunqursaan isaan irra jiruuf, warra qormaata seexaanaa kee jiraniif, warra dhukkubsatanii jiraniif, warra hidhamanii jiraniif, warra guyyaa kee eeggataniif maqaa Yesuusiin sin kadhadhaa. Yeroo kana ijoollee keef birmachuun jaalala kee haa ta'u. Obsa isaaniif kenni. Hafuura si jalatti gad of deebisu isaaniif kenni. Gurri isaanii banamee, ijji isaanii hafuuraa banamee, gurri isaanii hafuuraa banamee sagalee abdii kee kanatti akka qabamaniif isaan gargaara. Yeroo kee eegdee akka isaan qaqqabdu haa amanatani, haa hubatani. Aangoo qabeessa isa ta'e harka kee jalatti obboloonni gad of deebisanii si haa eegani. Gooftaa galanni si haa ga'u. Waan kadhannaa keenya dhageesseef galatoomi. Waaqayyo si eeguu akka dandeenyuuf nu gargaara. Guyyaa kee eeggannuuf nu gargaara. Wanta seexanni akka nuyi guyyaa keen eegne abdii nu kutachiisuuf yeroo hundumaa nutti darbatu irratti moo'icha kennuuf kenna. Ganama kana buloota kana gargaari. Nu eebbisi yaa Waaqayyo. Biyya keenya eebbisi, saba keenya eebbisi, abbootii eebbisi, haadhotii eebbisi, dargaggoota eebbisi, daa'imman eebbisi. Kan ittiin seexanni jireenya keenya balleessuuf guyyaa har'aa karoorfatee ba'e xiyya inni darbatu hundumaa maqaa Yesuusiin karaatti hambisi. Mallattoo jireenya bara baraa tokkoon tokkoo keenyatti godhi. Si beeknee si hubannee yeroo hundumaa si wajjin akka jiraannuuf nu gargaari. Waan nu dhageesseef si haa galatu. Maqaa gooftaa Yesuusiin. Ameen. Ameen. Gooftaaf galannaa ta'u obboloota koo. Yeroo eebbaa akkamii qabaanne galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nan amana kadhannaan kun jireenya keessan keessatti waan tokko akka hojjetu isin amanaa. Ayyaanni Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu. Yeroo kan biraa sagantaa biraatiin deebinee wal argina. Na kadhadhaa. Waaqayyo ayyaana isaa hunduma keessaniif haa baay'isu. Turtii gaarii qabaadhaa.